gooftaa keenya isa jiraaftaaf haa ta'u. Kuma deebitanii dhuftan Waaqayyo deebi'ee isiniif haa dhufu. አሜን። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። መጽሐፍኒ ከኛ እቴሬ እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። Waaqayyo lammatas deebi'ee raawwatee nama doowwata Waaqayyo. Al tokkicha qofa silaalee al tokkicha qofa si eebbisee al tokko waa si godhee achumaan hin hafu Waaqni. Dhageesse? Harki isaa guutuudha waan ta'eef akka namaa allakkii kaleessa waan akkanaa si godheera qanumaan si baadhee dadhabeera kanaan booda egaa hin jedhu Waaqayyo. Amma karaa kee darba boodas deebi'ee darba Waaqayyo. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kutaan lallaboo ta'uudha baate waan mataatti na dhufu tokko ni dubbadha. Waaqayyotu macaafa Hisqeel boqonnaa 16 natti fakkaata. Hundo goggoruudha baadhee Yerusaalemii karaa ishii darba Waaqni gaaf tokko. Waggaa achiin darbu kufaatii guddaa keessa jirti. Kufaatii guddaa keessa jirti. Dhalattee takkuma dhalatteen namni ishii handhuuruu dhabameet, namni uffata ishiitti qabu dhabameet, qullaa ishii bakkee keessatti gatamtee jirti jedha macaafnachitti. Achumaan Waaqayyo achiin darbeedha. Waaqayyo har'a galgala karaa mana kee haa darbu. Haleluuyaa. Achiin darbe waan karaa kana namni hin darbu, karaa hiyyeessaa namni hin darbu, karaa nama gatamee kana namni hin darbu, karaa nama akkanatti gadadamee kana namni hin darbu. Waaqayyo garuu achiin darbe. Waggaa laaluu kufteetti akkuma dhalatteetti qullaa ishii jirti. Namni hin handhuurree, namni homtuu uffata itti marree, akka ishiin qullooftuu namni soogiddaan illee ishiin sukkuumne jedha. Akkatti gatamtee raawwattee jirti. Namni kana laalee garaadhaa ishii laafee hin jiru. Namni firri kana argee raawwatee too garaa ishii laafee hin jiru. Waaqayyoonni gara laafeessi inni namatti garaan jabaanne gaaf tokko karaa sana deemaa dhufe. Ameen ameen. Na harkaa fuudhi Waaqayyo garaa mana kee deemee haa dhufu. Haleluuyaa. Deemee dhufee raawwateetu Waaqayyo kana laalee ishiidhaa gaddeedha. Gaddee fi akkas jedhee sagalee isa calqaba. Akka akkanatti gatamte kanatti nafi, akka qullaa taate kanatti nafi, akka gadadamte kanatti nafi, akka hin handhuurramiin kanatti nafi, akka dhiiga keessatti kufte kanatti nafi. Jiraadhu jedhee jireenya itti facaasee bira darbee. Waaqayyo jireenya sitti haa facaasu abbe. Haleluuyaa. Jiraadhu jedheen jireenya itti facaasee jiraadhu jennaani haalli ishiin keessa jirtu ishiin ajjeefne, gadadoon keessa jirtu ishiin ajjeefne, fira dhabuun sun ishiin ajjeefne, nama ishii gaafatu dhabuun sun homaa ishiin goone. Waaqayyotu jiraadhu jedhe waan ta'eef wanti jiru immoo hin guddata. Ameen ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ishiin achumaa Waaqni jiraadhu jennaan guddachuu calqabdeedha macaafni keenya. Lammata immoo Waaqayyo deebi'ee achiin darbeedha. Arras lammata Waaqayyo karaa kee haa darbu gurbaa. Lammata waggaa achiin darbuedha. Arma baaftee, mataa magarsitee, guntuttee, laalee Waaqayyo. Laalee raawwatee tamma yeroon isaa yeroo jaalalaati waan ta'eef jedha. Waaqayyo uffata isaa fuudhee ishiitti uwwisee. Ameen ameen. Jaalatamtuu taateedha. Ameen ameen. Nama Waaqa biratti jaalatamu si haa godhu Waaqayyo. Haleluuyaa. Gadadoo kee keessatti hin dhufa Waaqayyo calqaba jireenya sitti facaasa. Hin jiraatta wanti lubbuu qabu immoo hin guddata. Waggaati guddachuu calqabde immoo Waaqayyo dhufee ulfina isaa sitti uwwisa. Ameen. Ansaa si godhata. Ameen. Haleluuyaa. Kibir ለእግዚአብሔር ይሁን። Kanaadha dhugaan macaafa keenya keessa jiru. Kanaaf Waaqayyo karaa keessan haa darbu warra galgala. Haleluuyaa. Silayyuu calqaba ganamaa maal jennee turre? Mee namni ganamaa as jirtan naa dubbadhaame maal jenne ganama mata dureen lallaba keenya? Maa inni baran? Sababiidhaaf guddachuu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maaliif?
sababiidhaaf guddachuu sababa malee guddachuun maraatummaadhaa sababa malee guddachuun fayyaa dhabuudhaan siniin jedhe namni sababii malee akkanatti guddatan hin maraatu qabeenya horatan hin maraatu harka waaqaa keessaa ba'u hin lakkafamu sababii malee guddatan waan ta'eef dura sababa guddataniif hin qaban yookaan waldaa gargaaruuf hin guddanne yookaan biyya gargaaruuf hin guddanne yookaan immoo waa'umallee hojjechuudhaaf hin guddanne waanta ta'eef isaan akkanumatti waa ijaallaaluudhaaf waan ta'eef hin maraatu kanarraa kan ka'e mana waaqaa keessaa ba'u gaanfa fayyina isaanii gadi lakkisanii too deemu waaqayyo sababiidhaaf si haa guddisu ameen ameen warri sababiidhaaf guddatan ittiin hojjetu malee guddina isaanii waan irra ga'an ittiin hojjetu malee hin maraatan iddoo isaanii gadi lakkisan waa'ee guddina isaanii duukaa hin bu'an waaqayyo isaan guddise duukaa bu'u galanni gooftaadhaaf haa ta'u amma immoo galgala kana akkanan siniin jedhe egaa wal qabata jechuu wal qabsiifnee deemne guddina jenneerraa guddinni keenya immoo fayyina keenya keessaa akka nu hin baafne fayyina jechuun maal jechuudha inni ilaalla amma immoo dhageessani tokko tokko hin guddatu gaafa guddatan waaqaaf guddachuu waldaadhaaf guddachuun odoo itti jiru waaqatti guddatu waldaatti guddatu waldaa diiguutti guddatu waaqatti guddatu jechuun waaqarratti ka'u waaqa gadi lakkisu gaafa guddatan argineerra namoota akkasii baay'ee waldaa keessaa qabna guddatani waaqayyo isaan kaaseetoo gaafa guddatu waldaatti atakaroo kaasuu jalqabani darbanii raawwatanii waaqa wajjin walitti bu'anii waldaa dhiisanii too deeman guddina akkasii waaqayyo sirraa haa dhoowwu abbe kun guddina miti egaa maraattummaadha malee waan harka waaqaatti nama baasu dhageesse kanaafuu gaafa guddannu fayyina keenya dagachuun qabnu gurba Yesuus Kiristoos gatii guddaa kan itti kaffaleef waa'ee fayyina keeti waan ta'eef homtuu fayyina kee si gachisiisuun qabu guddattee paarlaamaatti waammamtee guddattee ministeeratti waammamtee guddattee ati nama guddaa taatee raawwattee kana keessaa hin baate taanaan hin salphatte malee nama guddaa taate miti ittan hima guddattee ijoolleen keenya daanyaa taanaan guddaa itti fakkaatee raawwatee bakki kuni manni waaqayyoo kuni mana warra hin guddatiin mana warra beekumsa hin qabne mana warra ogummaa hin qabne nama warra mataan isaanii sammuun isaanii waan bal'aa yaaduu hin dandeenye gumii akkasii godhanii ilaalanii raawwataniit warra guddaa barbaaddatan warra guddaa miti warra du'aa barbaaddatan dhageesse dubbiin sagalee waaqayyoo namni Kiristoosin hin qabne maaliidha du'aadhaa jedha jiraadhaan adda ba'aniit du'aatti michooman si haa oolchu waaqayyo du'aan hin xiraa du'aan hin hojjetu du'aan homiin gomaan godhu du'aan hin karoorsu nu garuu sanyii jiraataadha kana keessaa gaafa baatu du'aatti michoomte malee nama guddaa wajjiniin oolte miti har'an jala sararee sitti hima ameen ameen yoo barbaadde immoo waan sitti hima na guddaa jechaan nama waaqa wajjiniin ooluudha waaqni guddaadha waan ta'eef ameen ameen ani nama guddaadha ameen mee an nama guddaadha jedha ameen abbaan barbaade na xiqqeessuu hin danda'u galanni gooftaadhaaf haa ta'u maal jennaan waaqa guddaa wajjinan oola abbe harki tolchee namaa duukaan buune abbe ameen ameen an waaqa guddaa wajjinan oola haleluuyaa mootii guddaa wajjin miti waaqa guddaa wajjin kanaaf gaafa waaqayyo si eebbisu gaafa waaqayyo si guddisu gaafa waaqayyo nama si godhu waldaadhaaf guddadhu waaqaaf guddadhu malee waldaatti hin guddatin waaqatti hin guddatin dhageesse kanaaf guddinni keenya kun fayyina keenya keessaa nun baasin fayyinni jecha ammaa jechaadha kana laalla roomee boqonnaa 8:28 irraa qabee dubbiin sagalee waaqayyo akkas jedha waaqayyo warra isa jaalatan karaa hundumaan gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamaniidha warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe warra yaadaan isaan qabe immoo waameera warra waame immoo qajeelota isaan godheera warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera
kananke ayese deemsi kee nama irra jirtus angana siyaafes kana ati waan biraa irree gire hoote fayyina jechuun maal jechuudha yeroo kana yookaan baraamma keessa jirru kana keessatti waldaa kiristaanaa keessatti barumsa baay'eetu kennama akkasuma immoo dhaloonni gurra isaanii kan itti kennan dadammaqina hedduu jira waldaa keessatti barumsa ajaa'iba ta'ee barsiisota waan ajaa'ibaa barsiisan fakkeenya gurguddaa fudhatanii raawwatanii mammaaksa gurguddaa kaasanii raawwatanii kan dubbatan dubbii kan danda'an barumsa baay'ee waldaa keessatti kennamaatii jira darbee raawwatee dadammaqina gurguddaatu ta'aatii jira waldaa kiristaanaa keessatti garuu wanti gadi fageessinee tolaaluutii qabnu barumsi kennamuu fi dadammaqinni waldaa keessatti ta'aa jiru kuni ammam fayyina keenya wajjin wal qabata ayese ammam fayyina keenya wajjin deema ayese ammam fayyina keenya wajjin wal qabata doo kan nutti lallabamaa jiru ceeteetta dabarteetta kastaateetta akkana taateetta bareeda kun ammam fayyina keenya wajjin wal qabata ammam waa'ee fayyina keenyaatiif iddoo kenninaaf angafummaa taasifnaa fayyina keenya angafa eebba keenya goonaa fayyina keenya bar tokkooni waggaa 20 kana dura wangeela lallabaatii jira baay'een dubbadha waa'ee fayyinaatan dubbadha waa'ee dhufaatii gooftaa yesuusan dubbadha waa'ee dhuma baraa kanan dubbadhaani isan dubbadha wanta ta'eefi nan laala namootan tajaajilu kana akka ammaa kana namni baay'annee nama xiqqoo wayin tajaajila tokko nan beeka namoota sana tokko nan jireenya isaanii duukaa bu'aa akka salphaatti nama muraasa wanta ta'eef waan isaan keessa jiran wagguudhuman lallabu fuula isaaniin beeka nama dubbiin dubbachaa jiru kana fudhatuuf nama hin fudhanne keessi koo beeka nan beeka nan hordofa waan ta'eef achuma naa dhufte yeemmaan jedhe yoo innaan dubbiinan dubbachaa jiru waa'ee jireenya bara baraa jedhamu kun egga duutanii booda hin jiraattu inni jedhu kuni wanti nan dubbadhu kun ammam sii galaan jedheen gabaabseetuman moo ilma koo ani otoo waaqni dugduma na cabsuu fi mataa na bowwaafatu kana na fayyise ani waa'ee ati jireenya bara baraa eega du'anii booda hin jiraatu ati jettu kana karaa barbaade gataadhi dhimuun naan jette jaartiin argite namni dulloome akka taasa'u waaqayyo hafuuraan dulloomuu sinaa oolchu mataa koo qabadheen boone nan kassareen jedhe ageessani achiitiin karoorfadhe amman jaartii kana waa'ee mootummaa waaqayyoo ishiidha galutti kophaatti baasee too tajaajile sirriidha amma mootummaa waaqayyoo jettutti biraan hafu jedhee raawwadheen karoorfadhe kophaatti baaseen tajaajiluu calqabe mana ishiitti galee sagantaa dhaabee fi raawwadheetan akka jaartiidha galuufitti gadi siqee raawwadheen tajaajiluu calqabe abjuudhuma itti himuu calqabe abjootee beektaan jedheen maarqanii nan abjoota odoon abjoonne bulaa jette abjuu keetiin hoggaa mana kanaa baatee gara biraa dhaqxu argitee beektaa jennaan maal bakkuma maasaafaa naman guyyaa wajjin haasa yoofaa wajjinan oolaa jette amma egaa kuni macaafni qulqulluun akkanattoo jechuudha baatee achumaanan silaa atoo raftee jirta arriba keessaan dammaqne lafa achi jirtu sana dhufe moo nama achi ati argite sana dhufe moo akkamitti achi dhaqxeen jedheen waan isaan beeku jette lubbuun kee gaafa si keessaa baate akkasuman jedheen akkaasitti hafteen beektu dhageesse akkaasitti hafteen beektu akkuma otoo asii raftu asii odoo raftu akkuma abjuudhaan bakka biraatti of agarte sana akkasumatti akka foon kee du'ee asitti hafe quban qabdu ati baatee mootummaa waaqa keessa jiraattan jedhe olu taaltee haleluyaa itti jaartin ameen ameen galanni gooftaadhaaf haa ta'u si galee nannaa galee amma kunoo sanaan booda waa'een mataa bowwoo waa'een dugda cabuu karaa barbaade waan fee haa ta'u yaa yesuus lubbuu koo adaraa jechuu jalqabde jaartin ameen ameen sittani maa dhaga'i galanni gooftaadhaaf haa ta'u
dhimmi pheenxee ta'uu keeti, dhimmi nama waaqayyoo ta'uu kee inni guddaan dhimma fayyina keeti gurbaa. Dhimma fayyina keeti. Otoo kana mirkaneessine irreega kibiraa keessa akka ati galtuun fedhu gooftaan. Otoo fayyuu kee mirkaneeffanne dursa mootummaa waaqayyoof tola ishii barbaada. Kun isiniif dabalamaa jedhe gooftaan. Otoo ishii kana hin beekne waan dabalataa keessa akka ati galtuun barbaadu waaqayyo. Nageesse? ዋና ማድረግ ነው እኛ ጋር ዋናውን ዋና ማድረግ ጀዳሜ ወሬ አማሪፋ ቤክተን ዋናውን ዋና ማድረግ ጀዳሜ አሜን አሜን ማልጀናን ላጦሮም ይፋ ዋናውን ዋና ማድረግ ኢሰማታታ የማታታ ሲሱዳ አገሰኒ ኢሰ ዱርሰታ የዱርሰላቹዳ ኢሪራ ከኑቲ ዶጎጎሩን በርባዱ ዋቀዩ ሰልፉን እንድትስት እግዚአብሔር አይፈልግም። ኢሰዋና ኢሰማታታ የማታከታ ሲፍቱ በርባዳ ዋቀዩ ኢኒ ማታማሊዮተ ፈይና ከቲ ኢኒ ብራው ደበላታን ከኑፉዳ እስኪናም ገባባተኒ ድንቻፊ ቃራ መደብደኒ ጉርጉርተን ኦጂደ ሲንጀሬ ረዱራ ዋንተ ታይፍ ጉሊቲ ዋን በርባዴ ወጀት ነምኒ ገባ ከሰት ቃራ ፊ ድንቻፊ ዋን ገረገራ መደብደ ጉርጉርቱ መያርከና ባሳ ማርንጅሩ ነምነ ከይ ጉሊቶ ጀቱ ኑገስ ጎበዝ ጎፍታን ስናይብስ መደብደኒ ዋከን ጉርጉርታል ሜወጋ ጉርጉርታል ቆይ ባየዳስ ያረ ዲፍተኒ ሜወጋ ዋ ጉርጉርታል ነምኒ ዋስንራ ሸመጡ ዳው ጋዱፍ ወገን ቃራ ወጋ ስንራ ቢቱ ወገን ድንቻ መደባን ከሰን ወጋ ቢቱ ወገን በቆሎ ሲመደባን ከሰን ወጋ ስንራ ቢቱ ጫልቀሙ ወጋ ሲንጋፈቱ ኤቢሳ የሰሲን እንጀ ደሞ መቀይ ገቲን ሳሜ ከሰን እንጀ ደሜ ላላማ ባየን ነገዳ ጅርሶች አለ ዱረ ማል ጋፈቱ ኢሳ ዋና ጋፈቱ ኢሳ መደበ ጋፈቱ ኩሜ ቃጀዱ ኢሳ ረቴ ገቲ ወሊ ገለኒ ቦድ ና ኤቢሲ አገሰ ኢነቲ ጣጣም መታን ሲሉኩቡፍ ሲተኒ ማደጋይ ኢነን ገምኒ መታን ዋየ ፈይነ ከቲ ዋንቲ ቀርሺ ዋንቲ ለበከና ደበለታን ከንፉ ኤብ እረሲቡ ሲዋ አገሰ ገኒ ጎፍታ ደባዶ ዋናና ቲቢታት ዋናና ቲያርጋት ኢኒ መታን ማሊ ደወጀተ ፈዩ ከቲ አገሰ ዋን ሰልባም ትጉን ፈዩ ከቲ ነማ ዱአ ፈየ ነማ በዴቱ አርገመ ነማ ሞቱማ ዋቃ ከሰ ዋቃና ደበየቱ ደቤ ዋቃ ወጅኒ ወለርገ ፈይና ከቲ ዋይም ብዴና ዋይም ጅሬኛ ዋይም ማነ ጅሬኛ ኤበከቲ ኤበሺ ረሲቡ ሱዳሺ ገለኒ ጎፍታ ደፋታ ከናፍ ዋይም ፈይና ኬኛ ሮሜ በቆና ሰደ ለኮፍሳ ዲግደሚ ሰገይ ሰደ ከነ ጉባረቲ ዋካ ሰነምኒ ዋቀዮ ጳውሎስ ፈይና ጀቹን አከ ኤርጋ ሮሜ ከሰቲ ኑፍታየቲ ጉለንታ ቶኮ ቶኮ እንጅሩ በውዳ ጉለንታ ወይ ጅራስ ከስ ወከን ሰደርካ ወይ ማርግተኒ ኩኒ ወልተጂ ከነ ቶልበውዳፍ ጉለንታን ቶኮ አዝራ አሲዮጋዱምኑ እሺ ከነ ረይቸና እሺ ራሞ ሲቶልባን ሚቲሬ ዮ እሺ ዘና ብራ ደበረ ከነጥ ባነ ጀነ ኡምና ባየኑ ጋፈ ተውዶ ዴራታይ በውዚ ሱዳን ዳውደ ደንዲ ጉለንታ ወይካ ጳውሎስ ፈይነ ጀቹን ጀዳ ፈይነ ጀቹን አስከሰት ጉለንታን ይሳፍካወም የተቆታ ጅራ ጉለንታ ገና ባውዳ ወከን ደረጃ ካወም ከነ ባውዳ ፈይን ማሌ አልቶኮን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናማኔ አርከ ከኛ ካምኔ ጩቡ ከኛ ኢማኔ ሰይጣና ካኔ ቢያላፋ ሲካደ ጀነ ገሌቶ ከመነ ተኙሚቲ ማብ ጀና ፈይን ከኛ ገና ዳማ አንስተነማ ፈይን ከ ገና ቶኮ ፈይቴታ ለማ ፈያ ጅርታ ሰደፋ ገና ፈዩዳ ጅርታ እንፍነ አገዘ
ayyaana waaqayyootiin fayyiteetta amma immoo dubbii sagalee waaqayyoo waggaa dhageessuu fi guyyaa guyyaatti yaada kee yaada waaqayyoo keessatti qabdee waggaa deddeebitu fayyaa jirta dhuma gubbaarratti immoo jedha Phaawulos galanni gooftaadhaaf haa ta'u ameen ameen bifa mucaasaa Yesuus Kiristoosin qabaattee fayyitaa jedha በጣም ድንቅ ነው አገዘ ኤጋ namoonni keenya al tokkicha seexana kaadu al tokkicha Yesuus sittamaneera jedhu sanaan booda xaaxaan hin jiru karaa ba'an karaa barbaadan ba'u karaa barbaadan galu akka barbaadanitti taasa'u akka barbaadanitti jiraatu fayyinni garuu sana miti gooftaatti amanuu fi cubbuu keenya himachuun sadarkaa isa calqabaa ba'uudha gulantaa tokkicha eese gulantaa tokko baateetta yaa waaqayyo cubbuu koo nama ariisan kaleessa hojjedhee naa dhiisina araarami jettee raawwatteetoo jechuuni tajaajilaan dhaabatee si jechisiise suni inni gulantaa tokkicha calqabuu keeti deemsa calqabuu keeti deemsa amantii deemsa fayyinaa karaa fayyinaa calqabuu keeti boqonnaa salqiddeet lakkoofsa 29 gubbaarratti maal jedha waaqayyo wanta murteesse murtoo guddaa tokko argina waan wanti murteesse murtoo guddaa tokko argitu achi gubbaarratti maal jedha seetan mee dubbifnu wajjin 29 gubbaarra warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif waaqayyo yaadaan isaan qabe murteesse waaqni እግዚአብሔር ወሰነ ni badee abbaa ko galanni gooftaadhaaf haa ta'u bara baay'ee lallabeetan macaafa kana asiqii kana gaafan gattaa'ee tooroomee kana keessa gaafan laalu hoggaan dubbisu akka nama ibsaa qabatee dhagni na bute dhugaadha dhagni koo na butame maa jedha seetan ishii amma dubbate kana lakkoofsa 29 gubbaarratti waaqayyo waa murteesseedha waa'ee keef waaqni waa murteesse waa'ee koof waaqayyo waa murteesse maal murteesse seete dhaqee raawwadheetan mucaa kana bifa mucaa kooti itti godha jedhee murteesse waan በኢየሱስ ክርስቶስ dhageesse gaafa ganda kee dhufu waaqayyo gaafa si waamuu dhufu waaqayyo maal murteesse hoo jette dhaqee raawwadheetan jedhe raajii darajjee bifa mucaa kiyyaan itti godha jedheetoo murteessee dhufe waan በኢየሱስም ani bifa Yesuus moo እንዴት uumamni koo maal akka ta'e beekama sanyiin koo eenyu akka ta'e beekama suphee irraa akkan uumame beekama dhageessa nama suphee irraa uumame nama sanyiin isaa beekam nama dadhabaa kaasee raawwatee bifa mucaa isaatii Yesuus Kiristoos dhageessa Yesuus bifa isaa sitti uwwisuudhaaf waaqarraa dhufe abbee ameen ameen waa kaayyoon Yesuus waan lama gara lafa kanaa kan dhufe tokko bifa waaqaa mul'isu lama bifa isaa bifa waaqaa namatti uwwisu waaqni maal akka ta'e namatti mul'isu amalli waaqaa maal akka fakkaatu namatti agarsiisu namni waaqayyoo immoo maal ta'uuti akka qabu mul'isuu dhufe Yesuus hallaqa sigale Yesuus waan biraa homaa gochuun dhufe namni waaqni maal akka fakkaatu calaqqiin waaqayyo waa'ee waaqaa Yesuus Kiristoos keessatti argine mitiire waan maal akka inni fakkaatu namni waaqaa immoo nama akkamii akka inni ta'uuti qabu kana lamaan mul'isuudhaa dhufe nama waaqaa ta'uu barbaadda miti galanni gooftaadhaaf haa ta'u waaqa arguu barbaadda miti Yesuus baqiidha isa keessatti argita waaqa amala waaqa jaalala waaqa gara laafummaa waaqayyo dandeettii waaqayyo waa'ee waaqa dhiifama waaqni namaa godhu jaalala waaqni namaaf qabu eessatti argita Yesuus keessatti ameen ameen namni waaqaa maal ta'uu qaba Yesuusuma laalta allaqe omaarraan bartu anarraa baradhaa koottaa jedhee kan nu waameef tokkoof tokko lafa kana gubbaarratti foon uffatee bifa nama waaqaa 100% dhageessanii
harka dhibba keessaa dhibba bifa nama waaqaa mul'isee eenyuu daawwattan Yesuus Kiristoos. Nama waaqaa ta'uu barbaade Yesuus laali. Ameen. Amala waaqayyoo yoo baruu barbaade Yesuus laali. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Geesse. Kanaaf dubbiin sagalee waaqayyoo maal jedha? Warra yaadaan isaan qabe sana waaqayyoodha. Warra yaadaan isaan qabe sana bifa mucaasaatii akka isaan qabaataniif isaan murteesse. Yeroo dhagaysittan hima. Ati amma gaafa kiristaana taatu, gaafa pheenxee taatu, mana waaqayyoo keessa jiraattee raawwattee namatti of safaraa jirtaati. Namatti waaqayyoo doo amma abaluutiin nagaye. waaqayyoo doo akka abaluu na taasise. Hollaa kee haa ta'u, nama biyya kee keessa jiraatu haa ta'u, nama miidiyaa irraa laaltee haa ta'u, waa laaltee raawwattee maaloo waaqayyoo too amma abaluutiin nagaye. Maaloo akka abaluutti odoo waaqayyoo kana naa kenneetta miti. Garuu siif kan caaffame. Ameen ameen. Akka abaluutti miti, akka hollaa keetti miti. Bifa mucaasaa Yesuus akka qabaattuudha. Ameen. Bifa moototaa miti, qabeenya moototaa miti, waa'ee nama guddaa miti, bakka ati ga'uudhaa yaaddu sana miti, kana bira kan darbeedha. Ameen ameen. Amma mucaasaa, mee amma mucaasaa jedhameese. Haleluuyaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Iyyummaa nuti keessa jirru argitani, nuti amma namaa ga'uu barbaanna. Waaqayyo garuu amma mucaasaatiin nu ga'uu barbaada. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Dhageesse? Ati amma nama isaa darbee, amma nama biddeena nyaatee, amma nama fayyaa qabu tokko jiraachuutii barbaadde. እግዚአብሔር ግን ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ለአንተ ያለው ሐሳቡ ከዚህ ያለፈ ነው። ያኔ waaqayዮ ሲቀቡ ከነ ቢራ ከን ደርቤዳ። አሜን አሜን። ኢምሳ አመናማቲ ሲጋው ሚቲ waaqayዮ አማ ሙጫሳቲ አሜን። ኢኑ እንደገረራል ኢኒ ሰዱአ ሞኤድ አሜን። Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Amma namatti of safarteeti. Gaafa namni kufuun kuftaa, gaafa namni du'uun duuta. Iyyasuusitti of safarteetta taanaan duun hin jiru, kufaatiin hin jiru, duunaan du'a diigdee kaata. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Amma mucaasaatti nu safare. Badichuu likki ነው እግዚአብሔር. Eessani? Amma mucaasa akka geenyu. Migarme እኮ ነው. Ma mucaasa akka geenyu barbaada Waaqni. Fayyina jechuun egaa fayyina gaafa jennu pheenxee ta'u, kiristaana ta'u, miseensa waldaa tokko ta'u bira kan darbeedha. Waaqayyotti amanachuun kana bira kan darbeedha. Miseensa waldaa tokko taanee jiraanna giddiidha inni lafa kana gubbaarratti. Amantoota jedhamna sirriidha. Garuu kaayyoo waaqayyo anaaf sii qabu kana bira kan darbeedha. Dhageessani? ይሄ ቢፋ ሙጫሳን ትውሱት ይበርባዳ ዋቀዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ባረካና ጂያ ሰደፋ ከነ ጉባራ ቀቤ ባረፉለ ከፉንዱረ ጅሩ ጂኦታ አፍቴ ጂኦታ ቶርባካና ገለኒ ጎፍታ ዳፋታው ጂኦታ ሰደ ሰገል ፉለ ከኛ ፉንዱረት ያፈካን መቃ ኢየሱስ ደበሬዳ ዋቀዩ ቢፋ ሙጫሳ ሲታውስ አሜን አሜን ቢፋ ሙጫሳ ቀባዱቲ ሙላዱት አገዘ ካናም ቦዳ Bifa Yesuusin akka nuti mul'annu barbaada waaqayyo. Mee harka keessan ol kaasaa yaa waaqayyo jedhame. Bifa mucaa kee Yesuusin na mul'iseedha. Ameen ameen. Sittani isa duuni qabuutiin dandeenye, isa mootonni qabuutiin dandeenye, isa haalli gadi qabuutiin dandeenye, karoora isaarra homtuu isaan bisuu hin dandeenye. Sittani maa dhaga'i ameen ameen. Waaqayyo gara mucaasaatti si fida. Homtuu si qabuu hin danda'u. Karoorsitee bira geessa. Hallelujah. Dhageesse? Qalbeeffadhaa egaa. Waaqayyo nu hin kan murteesse. Yoom yoo jettan eegga kiristaana taanee miti. Eegga dhalannee lafa kana gubbaarratti dhufnee miti. Siin kan si murteesse waan. Yoom yoo jettan ganaa gadameessa haadha keetii keessa otoo ati jirtu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Dhageesse? Dadhabaadha ani mucaadha ofiin hin jedhin. Ani otoo gadameessa haadha kee keessa jirtu tan si fo'adhee jedhe miti Ermiyaasi.
dadhabaa of hin godhin nama waa'ee baasuuti hin dandeenye of gootee toof hin laalin ani siin kanan foodhee otoo ati gadameessa haadha kee keessa jirtuun si murteesse ati aggaxaamii dhaseete fayyinni kee እግዚአብሔር በአጋጣሚ አይሰራም በእቅድ ነው የሚሰራ አይደለም አቅዶ ነው እግዚአብሔር ተሰኖጀቱ ተሰትዱ ፈወጀቴን በኩ ሲፍታሳ ጉያን ፈይነ ከሱኒ ሲቱ ታሳይደ ማለት ጋፋ ዋቀዮ ዱፌ ሲዳቀቡ ሰና ከሮራ ዋቃቲ ማለት ተሰታየቲሚት እየዘ አና ወጋ ሶዶማ ከነዱራ ዋቀዮ ጋፋና አርጋቱ አና አፍታሳናት በካት ተሰናምኒ ዋቀዮ ተኮ ከራዴ ማቲ ኦቶ ጅሩ አረከቀተ ዋከረደ ጋፋስ ገልገል አልከን በረዘደ ተሚሽን ጀጥሪሴኒ ሳጉባ አከሰን ጀደ ከረደ ገረት ጎር ወላሌ ረውገስ ጀጭ ዋቀ ዱጋን በርባዳ ዋቀ ዱጋን በርባዳ ወርቂ የወረቃሉ ቱራኒ ገንደ ወረቃሉ ቲበይራ ወዴተን ሰንበት ተማሪ ደቄ አንቃኒ ኦማ ኬሲ ኮተውቲ ዲዴ ወሪ ጴንጤ ኩንሞ ፈጎረ ጅሩ ነነጋ ወዱሳኒ አጭማነን ገልገላ ጅልቤ ፈጤ ከጤ የሮ ጫልቀባቲ ጅልቤ ኮጋባ ጅልቤ ፈጤ namni waaqa jilbeeffatee kadhataan jedhamu hin beeku anuman jilbeeffatee narge alarra fasisaaba jalattan guddadhe achumattan obbee keessa achitti na dhalte ta'uu hin beeku jaartiin jechuun amalli qobadaadha waan ta'eef gabbayee nararba qoba achiitiin ka'ee raawwadhee tan sisaaba jalaa jilbeeffatee tan akkasan jedhe elaa qaalluun abbaa kiyya giiftiin elemoo yoo waaqa taate ati ታቦተ መዋዱቲ አያና ወረ ጴንጤ ሰመዋዱቲ ኮቶ ፍትነ ፍዳዱኝ ቶክ ዋግኒ ቶኪቻ ብቻዳ ከነው መላማሚቲ ዮሞ በተስካኖ ከን ታቦኒ ዋቀታቴ አቲሞ ቃሉ ሰነን ነራዳይቲ አወረ ጴንጤ ሰነን መታቆ ኬሳ ዳይቲ ኮቱቲ ገረከቴነ ፍዳዱኝ አኒ በዲ እጅዋናን አያኒ ወረ ጴንጤ ሞንጀሬ መቃዛም ቤኩ አያኒ ወረ ጴንጤ ኢየሱስ ጀቹ ሰነን ነጋይሱ መዩ ጀቹኒ እንተው ጀቹን እንደሱበ አያኒ ወረ ጴንጤ እንጀ ዮ ቃሉ ረንጫልተታይ ዮ ታቦታ ረንጫልተታይ አገ ገለኒ ጎፍታራ ባዳው ኮቱቲ ሳንከና ለማን ነራዳ ይገረፈ ከትነ ፍዳዱ እንጀ ዱፌጋ ጉርባሌ እንጂ ይሁዳ አሜን አሜን እኒ ያኒቶ ነማዳጋው ዱፌጋ ጉርባ ሃሌሉያ አቹማነን ከና ጀደ ረፌሪ በኮ ረፌራ ወደን ገና መበሪ አልከኒን ካይ ዲማ ኮንዴ ሞጋን ጀዱ ጴንጤ ቀንጨሪ ወይነት ዱፌ ዋቃ ኡማ ከት ነመንቱ ናን ጀደ በቃ ዋን ብራን ዱባን ኤኙ ዳኒን ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛን ነው ማል ጎሩደ ይተመን ማል ጀደ እገሰ ኦቶካና ቤለመን አንቀሙ अगेसा इन्निसी गना दनत्ति फक्कातेन सोदाता नानो सोदाचिसाडा वांते गोडात तर्कना कासिसु न सोदातेन ओतोरकना न कासेराते ओमतु संतु कुना बिratti inni sodaate asachilaale raawwatee ijoolleen jijjiru darbe shukuteetti kottu naan jedhe yani gooftaa dhabaataw waaqa uumaa koo baruu kuni gaafa sanbataati ani gaafa sooleen gaafa hojjaa dura ganama warri ጴንጤ seeru wede magaalaa shukutee yaafachuu dhaqe galanni gooftaa faataw agese haleluya eenyu akka yesus ega anaaf gaafas kuni tasafakkaata malee karoora waaqayyooti otoon gadameessa haadha koo keessan otoon gadameessa haadha kootti dhufin waaqayyo dursee raawwatee yaadaan na qabe ishinarraa zaabatee too dubbadhu kun aggaxaamii miti አሜን አሜን ታሳሚት ከሮራ ዋቀዮ ኬሳ ጅራ አሜን አሜን በድሚ ኮጀራ ጉዲሳቴ ከሮራ ዋቀዮ ኬሳ ጅራ ጀራ ኢሶዳቲን ጉርባ በሩኬ ዋቀዮ ከሮር ሴራ ሃሌሉያ ማልቱና አርጋታ ማልቱና አረጋ አንጀዲን በሩኬ ዋቀዮ ከሮራ ወፋርካ ቀባ ሃሌሉያ ነጋዴ ታተተው ተጃጅላ ታተተው ሾፌራ ታተተው ኢንጂነሪ ታተተው
ፓርላማ መንግስቲ ታተታዋን ሲምበኩ ዋቀዮ ገሩ ከሮራን ሲቀበራ አሜን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ያለ ሕዝብ ነን እኛ ሰበ ከሮራ ዋቀዮ ከሰ ጅሩዳኑ ቲያበ ሃሌሉያ ከናፉ ዋቀዮ ካጉርባይ ከሮርሴ ማል ከሮርሴ ወጀተን ቢፈሙ ጫሳት ያከኑት ይቀባኑ ከሮርሴ ዋል ገረኒ ጎፍታ ዳፋቶ ሃሌሉያ ቢፈየኙ ቢፈሙ ጫሳት ሄዳሜ ማል ጉዲና ማነገዋበ ነማማ ዮማናማ ነማጋ ጀሬቶ ታዬ አብጆት ዮማን አከናማት ጅራዳ ያዋቅ ዮማን ይሰናምኒ ኛቱ ኛት ዮማን በከናምኒ ጪሱ ጪስ ዮማን ነምኒ ከሰ ጅራቱ ከሰ ጅራዳ ደና መታዬ ፍረቲ ቦው ዋቀዮ ከዘደ ለኪ ከነብረ ከንደርቤ ፈንሲዋ አሜን አሜን ይሄ አማ ሙጫኮት ያከጅራቱ ፈንሲዋ አሜን ውይ አማ ሙጫኮት ጉዲና ሙጫኮት ውልፊና ሙጫኮት አካቲናልቱ ፈንሲዋ አሜን ሃሌሉያ ወብሲ ካገናት ገለኒ ጎፍታ ዳፋቶ ወብሲን ጀደ ጫሊሲቲ ገረ ሙጫዛት ጉዳቻ ጅርታ ወብሲናማ ዳንጋ ቀባ ዮሙ ዳንጋ ሳራን ደርቡ አመዱማት ናፎብሲቴ ጃላልከ ዱማን ቀቡ ወብሲናማ ዳንጋ ቀባ ዮሙ ዳንጋ ሳራን ደርቡ አመዱማት ናፎብሲቴ ጃላልከ ዱማን ቀቡ ጃላለ ጉዳና ጃለቴ ኦፊ ኬላቴ ናፊብሲቴ ስራደበው እንዳንደው ኦምቱ አመኬ ናፊንገው ጋራንኮ ሲጃለቲ ኬሲኮ ሲጃጀቲ ጋራንኮ ሲጃለቲ ኬሲኮ ሲጃጀቲ ጃላላ ማናን ጀዳምኔ ካኖ ፊቲና ቀብዴ ዳንዲኮ አማሱኒራ ጃላላ ነዴቢስቴ አመላ ነመቲን ቶሌ ኤኙማ በዳሱዴ ጃላላን ቀብዴቲ ቤክታ ጎፍታ ኮ ኦሎል ጀዲ ኢየሱስ ኮ ኦሎል ጀዲ አሜን ጀዲሜ ጉርባ አሜን ገለኒ ጎፍታ ዳፋታው ወልቀቢ ጅራዱ ዋቀከ ኤብሲ ጅራዱ ዋቀከ ዋቀሲ ጅራዱ ዋቀከ ማታን ሲንጀ ቀሚን ሲተኒማ ጉድኒ ከያማ ሙጫሳቲን አሜን አሜን አላኒ ጎፍታ ዳፋታው ናማላልቴ ማታን ሲናና ይኖላላልቴ ማታን ሲላና ከጉድኒ ያማ ሙጫሳቲ አሜን ሃሌሉያ አማ ሙጫሳ በልጁ ልክ ነው ዋቀዮት ሲሰበር አንተን የለካበት እግዚአብሔር ያንተ ልኬት አምኒ ሰፈራከት ያማ ሙጫሳት አሜን ሲላማ ቶጋና ማጋዲያ ሃሌሉያ አማ ሙጫሳት ሲንጀደ ዋቀይ አልታቴት ሃሌሉያ ሃሊ ሲቲ ሁርሴራ ወቴ ገራና ገራሲ ሲቲ ፈከ ሴራ ወቴን ጅራቴን ያንተ ልኬት የልጁ ልክ ነው አሚ ሰፈራከት ያማ ሙጫሳት ዋቀዮ አማ ሙጫሳት ሲሰበር እንጀደ ሃሌሉያ ሴላማ ቶጋና ማጋዲያ ሃሌሉያ የትልቅስ ሰምኒ ጉዳን ሰምኒ ዋቀዮ አማ ሙጫሳት ሰፈረ አመናማ አንቀቴሰት በካቴ አመናማ ዋን እንገኘት በካቴ አመናማ ዋን እንጅራነት በካቴ አካቲ ጀቀምቱን በርባዱ ዋቀዮ ሃሌሉያ ጎፍታ ጉዳ መቃን ሳውልፋቱ ሃሌሉያ በኪያር rakkoon keenyan guddaa maali dhasin tafa owwallaalu eeze owwallaalte taanaan nama waa'ee keessatti muuf ala waa'ee keessatti muuf deebii laachuutiin dandeessu
وبكت جرو وبكت تتانان آمين آمين قالني قفت رفاته واغني مال سي غوري دا دفيرا وته سر دابته اما وقت من تي مال ورغته اما وقت من تي برا وقت بايه وقت تجاجلته چته وقت تفته وان قبدندما وقت گدي لكفته راوته اما مالو ما ينو چالته اتيدا ها ارواكي قالني قفت رفاته يو كان بيت غرو اتمتامين امين انسلايو اتانكا وغس انسلايو اما نمامت انسلايو اما ولا كوميت انسلايو اما ريا كوميت واقايو انا كنت وامي اما مجاسات امين نجيسه وشنا كنا ديفته زرقتا غربا باري ها ولفينا واغني ستوي سودا جرو ديفته راوته اسا كان برباداتي وفتا غدا مكانسا كان الفاتحه تو اگامه وانت قوسين قبچيسه راوده تنگره طمراتو فا سببي ساعتي كينيا رانكن كاي برمس كوني غدادا انگرو ساعتي كينيا نو فينييم وانت اف وانت كوتو قوسين قبچيس اگاما اني غدان اكمت غره بفكنات دوفنا ها فينا جچون بفا مچاساتي قباچودا غره يسوع كريستوس ات غدچودا جنمي تيره يسوع فكاچودا اوريدي يسوع فكاچودا غرا كانت كمت دوفنا كرا كمت دوفنا ها يرو توكو توكو مالي اكتو بيتو نموني وارغنيتي كران جلا بدنما فارفنا داويت ابا في توربا غبارتي مال جرا سيتان نموني جيرينيا نمني جراتو ارغنيت mandara namni keessa jiraatu way arganit achitti ce'uu barbaadani karaan harkaa badeedha na dhagaa'arta miti yeroo tokko tokko waa argineet waa billicinu wedheet eebbi wayi ulfinni wayi billicinu tade arginee raawwanne karaatti ceenu bardhamna waaqayyoonni karaa baasu warra ganda kee dhufeedha ameen ameen galanni gooftaa dhafaatoo anjara kana baay'een isin ajaa'ibu jarri faarfannaa daawit soddon dhibbaa fi torba gubbaa jiran sun karaan harkaa bade akkatti achi ce'an wallaalanii nyaata namni nyaatu argan uffata namni uffatu argan magaalaa namni keessa jiraatu argan biyya namni keessa jiraatu biyya gaarii dhala namaatiif waan malee hundumaa argan achumaani akkuma kee har'aa kana jechaadha televizyiniin teessee raawwattee biyya awurooppaa biyyi jeerman biyyi xaayilaa ameerikaan kun waan ishiin keessa jirtu argita argiteenuma jiraachuu barbaadda garuu karaan achi geessu hin jiru akkasuma ta'an jarri kun waan nagaa biyyitti jiraatu tokko arganii raawwatanii karaatti ce'an naban achumaan gurbaa'e jarri gamna ay karaan hin jiru humni achi nu ga'u hin jiru akkatti achi geenyu hin jiru jedhanii raawwatanii